jijjiiran jirru bar. Anama beekatin akkasi isaani bareeda amma wanni isin qabattes waan gaariidha wanni ibsan qabattes waan gaariidha hin ta'a walumaa galatti haa jijjiiramu itti namoota waan hawaasa bal'aati. No hin jijjiiramu inni suuraa kan guddatte jechuudha. Anatu gaafii gaafate qixaata qabamu akkamiin jedhee gaafii gaafadhe deebii naa deebisaara malee bari nama jijjiiran jiru. No jijjiire lakke. Qixaata guddaa qaba yoo malee qixaata guddaa qaba haga miila qullaadhaan ispaaltii gubbaa deeman mara haga ga'u qaba baroni miila qullaa. Yaa ibsaan saayibbootni isaa guututti suuraa waraqaan tolchisaniiti isa duuba deeman inni garuu baanaaraan hojjisiise isa dura deema wallee naannii kan jabsan itti banatee deema jechuudha magaalaa keessa. Sammoota feesbuuk irra poostu godha tiktook irra poostu godha. Ayyoon moomiin shukrii wallee shukrii waadaa kan jirutti banadhaa jechuudha. Kana adabbiin keenya hin jijjiiramu hin jiru namni moomee guyyaa aladaati guyyaa saftii mooma alada ganama deemee poostara maal tolchisiise. Yoo hin dhaqqabne isin poost godhaa jechuudha. Isinaa fi alada keessa darbuu qabu adabbiin. Ma osoo guyyama san ta'een qabu hin danda'amu masla qixaatiin. Suuraa tolchisiisuun dura jiraatare tishartii irratti ganaan suuraa hojjisame. Guyyaan bal'aa qabame asura yoo qophaa'e guyyaan bal'aa qabame re. Guyyaan meeqa tuqaa? Maaliif kasaara duba yoo moomuu fi yoo soon beekin qiyaasa asirratti qiyaasa seenatti biteetiin suuraa irratti hojjisiisaa barganaa. Yoo mo'amte malee ta'u gaa. Yoo mo'ama malee maali? Maki yoo mo'atte haga burji Faransaay san deemaanii achirra fannisaa jedhin guddisa. Wallaahi laazim yoo mo'atte baqaam itti na gammachiisa. Yaaddanii nama kofalchiisan jechuudha. Ijoolleen baalee hundi isaanii saayibboonni isaa waliin qabatanii jechuudha. Saayeen goobla buna dhaabbadhee haara nama hoosisuu qabdanii. Amma nuti waan nu dhibe wayiitu jira. Jawaadhaa akka rabbiin nu dandeessisu nuti ijoolleen nu dhibe nu garama akka godhu nu dhibe jamaa. No isin hin dhugne sama sunnaa godha. Irra kanne. Nu dhibe wallahi irra kanne. Ibsishaan jawaala bira hin jiru dubbadhu rakkoon qabu rakkatiin biraa deemee jira. Gorra moo kana sii gorra kayyanu nu dhibe waan biraa ta'eeti. Yaa gaayis bichaa kara gotan godhaa. Goraa garuu I don't know. Amma yaadana jijjiirsisaa hartan bakka adabbii kana geennaan. Eenyu garaas nyaate keessatti? Eenyu garaas nyaate adabbii keessatti? Jira. Nama miilaan deemu sattu bakka garaana nyaataa jira. Miilaan deemuun eenyurraa tolaa jedhee ammatti yaaduu qaba bakka. Ibsaan adabamu. Ibsaa wayyu ibsaan adabamu. No bar ta miila san akka na fakkaatutti jijjiirree jirra. No miila qullaa naaf jira malee miila qullaa hayi. Keessaa baaftanii? Gondareedha miila qullaan deemnu jennee deemkine bara. Miila qullaa keessaa baafne. Miila qullaan hin hafne. Jira miili qullaan. Ibsaan waan waadaa galee qaba. Ibsaan waan waadaa galee qaba. Achiin dhageetiin kophee sanatti deebisaa. Kootu nu siima. Anatti guraa jedhe kophee. Nu siima. Waan jennan siimaa dhaggeeffadhu. Dura miila qullaa akka jawaar amboo keessa deemsanitti deemuu qabdaa jeeni beete lakkii jenneen kaayiroo tana waan lafa jiru hin beeknu qaruuraa cabte afaan lafa jiraachuun mala. Yoo gartee miilan deemtillee yeroo ati dhufte san haga sibira geessutti miilan deemaa dhufte ati kophee itti keessaa jenneen san nu dabarsi jenneen. Gaafa inni dhufeen viidiyoo hojjedha miila qullaa isa deeme. Miila qullaa gaafa ol na fuudhee jechuun kophee natti kaayee dhumatti dubbi. Sun gaafa inni dhufee. Akkas jennee jijjiirree walii gallee beektan miila. Mummiin si godheetti lalasi. Qixaatii qabamu akkam silaawonni maakisha. Ka adabbii qaba bara adabbii qaba. Adabbii qaba. Adabbiin tun asirra nu beeksiftan masilaa. Inda keenya namni hundi quba qaba bara adabbii himnee jirta waltaanee gaxxabne bara. Inda keenya dhuga. Adabbii takkaa jira beektaa mataa kasana yaa'u jirtu takkaa jira. Hardi.
adabbi yeroon akkatti ilaale namuu kilaba deeggaruu qaba. Oggana akkatti ilaale shukkutiin teenya Arsenaal adabbii deeggarti. beeyneetitti achi luuncofna akkasin nutti namtaniire. Dhagaye. Shukkutiin teenya Arsenaal deeggarti na fakkaata. Oggana akkatti ilaale ibsichaan Manchester City deeggara. Akkasimi namni mo'ame jechuudha. Kilaba nama tokko galuudha qaba. Oo kilaba tokko dachaafna. Awoo dubbiin tun naa taate akkam. Namni eegalee jee maaliyoon isa moo eegalee jeetuma laashna jalaa jirtan daannoo adabbii seena qabeessa viidiyoo amata meeqa guutuu seena qabaattee keessa ta'uu qaba malee. Amma yoo Irra deebi'eemis. amma jechuun Okay, adabbiin amma maal eebbisaa wanti jedhe kun jechuu eebbisaa nami Ibsaa jala naasuu. ilaalatti arsenaaliin akkamitti deemame arsenaal deemuun miidhaadha eebbisaa No eebbisa qixaatiin kun ka ummanni murteesse ta'amoo kajarri murteeffatan ta'amee tanarra walii agarra. Murtiitu murteeffatu. No. Kitaati murteessinee jirra bar deengedda akkanumatti teessuma teenya murteessinee jirra. Tokkoffaa kitaati anaa tura isinii deebaa kuban qabaa dhaggeeffadhu yoona duwwaa jijjiiruu baatan. Dhageenya jirra nuti. Yaa yoo maakii yoo mo'amte tishartii ibsaadhaa ishii qofaatu uffata. Ishii qoftiin jechuudha. Namni tokko tishartii ibsaadhaa harka keessa katacha kaachuun qabu. Dhaggeeffadhu. Ha ishii duuba deemu akkatti ol rarraasee harka isaa kan akkatti addaan banee footoo isaas garagalchee ishii duuban jechuudha. Footoon ibsishaadhaa ishii haalaaltu. Ishii duuba jechuu oguu deemtu. Asilirraa kaasee hanga seenatti. walumaa gala kaayiroon hiriira qabdi guyyaa sana Guyyaas jechuudha sii galee. Kaayiroon guutuun jedhi Inni sun uummataaf illee ni taajeetii yaada akka malee bareedadha. Maaltu maal tahee jedhanii gartee gabbanii haalaalanii manarraan akkatti gad dhaabbatanii haalaalanii. Yoo mootee Ammatti